waaqayyo dhalataa keenyaaf adirmatu waaqayyo isa kadhannee nuuf haa kadhatamu lafti isa kadhannee nuuf haa kadhatamu barri isa kadhannee nuuf haa kadhatamu handeeme nagaan haa galu handuulee mirgaan haa galu handuulee qabbanaa haa galu fayyaaf nagaan haa kennu alaa manaa nu haa tiksu jara keenya eebbi aadaadhaayyuu eebbifna eebbi seenaadhaayyuu eebbifna eebbi isa milkoofneef galata isa dhabnee rakkanneef immoo kadhata yoo dhabnee humna dhabnu waaqa kadhanna yoo waaqayyo humna sana nuu kenne irra nu ooshe immoo galata galchine jaadha eebbi gaddaaf gammachuu keenya keessatti qabeenya keenyadha akkuma afaan keenya akkuma aadaa keenya akkuma seenaa keenya eebbi keenyallee qabeenya keenyadha kanaaf eebbifna waaqayyo warra eebbifame haa godhu. Yeroo kana immoo akkuma beekamu hiriirri kun egaa jaarsolii qindaa'e gumii jaarsolii Wallaggaatiin Oromoo koominitii ta'uudhaan hiriirri kun akka kanatti qophaa'e naasuu dhumarraa jechuudha. Ijoollee akkuma agartanii fotoogiraafii fuula keessa dura kanatti agartanii ijoolleen lama mana tokko keessaa obbolaasaaf obboleettiin gara mana amantaa deemuuf sanbata ganamatu qophaa'anii mana isaanii irra dirooniin bu'ee ijoollee lama achitti hambise. Abbaa fi haadha cinatti dhiisee ijoollee lama achitti hambise. Isa kanaaf iddoo kana jiru. Isuma kana ilaalchisee geggeessaa gumii kanaa kan ta'anii obbo Adimaasuu Sumeessoo iddoo kana dhufanii waan lamaan sadan tokko dubbatu. Isuma booddee namoonni wal hirkaa fuudhanii dubbatu. Iddoo kanatti wal hirkaa fuunee ariitiidhaan yeroo nuyi itti maqaa warra torban afurii hamma ja'a darbe keessatti illee du'an yeroo nuyi itti waamnu hin jira. Yaadachuutu nurra jira. Diinni haqee balleessuu barbaada. Maqaa isaanii, seenaa isaanii, eenyummaa isaanii haqee balleessuu barbaada. Nu garuu galmee hin irraanfatamne galmee bara baraatti isaan caaffannee bara baraan maqaa isaanii leellisaa hafna. Maaliif utuu waan balleessin ijoollee dhiiga qulqulluu akkasumaan dhangalaasaa jiru waan ta'eef. Obbo Dimaasuun iddoo kanatti waama dhufanii akka dubbataniif. Attam jirtu firootanii kana keessa didhaa godhatanii saba keessa yaaddanii addatti argamuu keessaniif qorra kana keessatti eebbifamtuu galata qabdu waaqayyo isin haa gargaaru. Asitti kan wantan jechuu barbaadu wanti baay'een jirameera wantan jedhu gara biraa badaan qabu namooti baay'een waan gaarii dubbataniiru asitti wanti kun ana bira ga'ee waan idduuf wallaale muuxannoo amma wanta kanan jechuu barbaadu kanan isinitti himuu barbaadu kan kun qophaa'ee gumii maanguddoota Wallaggaa jedhama kan warra Mennesootaa keessa jiraannu kanarra darbees iddoo gara biraa amma diisittis ta'aa jira. Wallagga duwwaas miti Oromiyaa guutummaadha gara fuulduraatti walitti dhufne itti fufa. Saba keenya yaadachuutu nurra jira. Walii wajjin ta'uutu amantii adda addaatiin politikaa adda addaatiin yoo jiraanne iyyuu amma yerootti walitti dhufnudha jiran. Amma inni kun dhaaba politikaatiin itoo hin ta'in gumiin kun dhaaba politikaatiin ilaallatiin saba Oromoo ilaallateeti. Sababii kanaatiif kanaan wal duukaa deemna. Akkuma amantiin kan abbaati biyyi kan waliiti jedhamu haala amma jirrutti politika adda addaa duukaa bu'uu hin dandeenya garuu waa'ee saba keenyaatiif walitti dhufuun nurra jira. Kan waliiti nu amma wal bira dhaabbachuun nurra jira. Waan gabaabaan jechuu barbaadu. Waa'ee ijoollee asitti argamanii footoo isaanii ilaalaa jirru kana yoo isaan du'an baay'ee nama gaddisiisa.
ijoollee qabna. Utuu kana keessaa ijoollee keenya tokko ta'ee hammam nutti dhaga'ama. Warri kana godhanis ijoollee qabu. Ijoollee keessan utuu ta'ee maal jettu ittiin jedhaa. Gaaffii haa gaafatamu warri kanatti erga. Dhumarratti wanta jechuu barbaada. Akka biyyaatti Itoophiyaan biyya hiyyeettii jedhamti. Garuu horii ishee hin qabne, horii isaa foreign currency hin jiru jennu. Diroonii ittiin binnee isheen bira halkanii fakkaattu kanaan saba keenya ijoollee keenya yeroo rukunnu maaltu itti dhaga'ama jara kanatti maaltu itti dhaga'ama jedhaanii. Maaliif kan nama gaddisiisu tokkumaan hin yaadne malee amma hin yaadne malee it is the first time drone is used on the continent of Africa. Biyya rakkattuutu amma nu ittiin dhaadanna hin deemne hin guddanne diroonii dhimma itti baana jenna. Garuu kun salphina kun qaaniidha. Saba ofii irratti waan akkasii hojjechuun. Kanaaf amma nuyi kan jennu amma qorra keessa jirra. Wanti kun itti fufee saba keenya wajjin dhaabbannu. Deebinee immoo waan jennu nama kadhataa hin jiru. Hin sodaanne, afaan hin banne, dhugaadhaaf qajeelummaadhaaf dhaabbannu saba keenya. Kana duwwaas hin jennaa warri kana wal qixxeessee organaayizii godhees kanuma barbaadu gabaabaatti kanuma jedhee dhaabuun barbaada. Waaqayyo gooftaan saba keenyaa gargaaru daqiiqaa tokko fudhadhaatii amantii adda addaatiin garaa keessanitti warra ijoolleen duraa dhuman yaadadhaa. Gabaabaatti yaadadhaa. Harka keenya mirgaa ol fuunee saba kana haa yaadannu. Harka keenya mirgaa hundumti keenya ol fuunee saba kanaaf haa yaadnu. Ijoollee dhumte kanaaf warra isaaniitiif jajjabina haa kennu Waaqayyo. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Guyyaa nagaa nuuf haa godhu. Qorra kanarraa ammoo isin hambisu.
nagaarraa dhaggeeffannaa saboota sagantaa ta'an dhufu. One of these are programs of the just ultimately for what I can do. Duraan dursee garuu maanguddoonni keenya abbooliin keenya hadda waan kana akkas duubootanii hedduu galatoomaan jedha. But it did not need to take this long. Dhugumaanu yeroo ho'aa sanaaf yeroo namni waan baay'ee godhaa jiru sana gaafa nama shaniin as dhaabbataa turre sun udu namni hundi ba'ee ofirraa dhaabuu dandeenya turre. Ammas kaan mana taa'ee kun xiqqoon as ba'ee wanti dhaabbatu tokko hin jiru. Oromoon dhumaa jira. Itti fufaa jira waan xiqqootiin nu jalqabanii drone strike irratti ka'an borimmoo waan fidan hin beeknu kun hundi waan callifneef waan biraa miti ofirraa dhowwuu kan dandeenyu nuyi gaafa nama mana hidhaatii baafnu numatu iyyee baasifne malee akkanumaan hin gadhiifne ka hafeefillee silaa iyyine hadhaas hin geenyu ummata walaa dhageenyu walii wajjin haa dhaabbannu. Bakki tokko gaafa ajjeefamu silaa waliin baanee nurraa dhiisaa jenne akka abiddaa nu keessa deemee magaalaa hundumaa keessaa hin ga'u ture. Ammas yoo waliin dhaabbanne yeroo wal waamnu wal dhageenye ummata amma akkas nu fixaa jiru kana nuti ofirraa deebisuu dandeenya. Walaa dhageenyu ummata biyya jiru kanallee hadeeggarru waraanillee yoo ta'e isa malee amma wanti dhugaa ga'uyyuu hin jiru. Dhugaa waliin taa'imnu. Kanaaf yaada gara keenya sagalee uummata keenyaaf haa taanu nutti haa dhaga'amu. Hundi keenya amma as jirru mana keenya waan galeef baaneerra. We shouldn't do that. Uummanni ollaan gaafa abiddi jiru silaa kaanee nutti hin dhufu ture. Ammas wal komachuuf utuu hin ta'e wal yaadachiisuuf kana jedhaa jira. Boorillee hamma wanti kun nurraa dhaabbatutti yoo gadi baanee iyyanne yoo ofirraa ittifne malee asuma turuuf deemna. Warri Minisootaa nutti baree yeroo qabbanaa kana waa biyyatti waa ta'a dandeenyallee garuu walaa dandeenyu walaa dhaggeeffannu maanguddoo keenyaa dhageenyu liidara jennu liidarri hundumti keenyaa liidara jara keenya wal inni eeguun haa'aaf waldaaleen amantiis ummata keessanitti waanuma waaqni jedhu kana barsiisa. Sagalee oliif haa taanu walaa gargaaru wanti biraa hin jiru. Wanti deemnee qawwee kaasaa jedhaa jirru hin jiru. Maaloo sagalee haa taanu uummata keenyaaf. Kun nutti akka hin dabalamneef nurraa akka dhaabbatuuf wal dandeenye wal komachuutu hin ta'e wal himachuutu hin ta'e wal dandeenye walii wajjin dhaabbanne quba walitti qabuutu hin ta'e ofittillee qabaa waliin uummata keenyaaf sagalee haa taanu. Jabaadha galatooma. Thank you, Leila. Baay'ee galatoome Leila sagantaa keenyatti dhufa adara qorraa jira hin beenna hin gaggabaarsina jabaadha aarsaa xiqqaadha kun yeroo kana immoo maqaa namoota 7-4 darban keessaa ariitiidhaan hamma tokko irraa waan yaadannoomaaf akka ta'uu fi maqaa namoota kanaa hamma tokko dhaggeeffanna. Kam jirtu nagaa keessanii yeroo maqaa kana sinii dubbisu ijoollee keessan abbaa keessan haadha keessan yaadadhaa kun maqaa fuula hin qabne miti ijoollee abjuu qaban mana ijaarrachuu danda'an bor biyya sana bulchuu danda'an future generation Oromoo bor kan biyya sana guddisuu danda'u ijaaruu danda'u du'aa jira. Adaraa keessan yeroo maqaa kana dhaggeeffattan akka wanta ijoollee keessan ta'anii haadha keessan abbaa keessan ollaa keessan fira keessan akka sanatti akkasin feel gootan fedha jechuudha. These people are killing our future. These are not just faceless names. These are our future. These are our young generation with dreams. They are killing our future. Abiy government is killing our future. Abiy government is killing our dreams. So
I want you all to feel it. When I call their names, I want you all to feel it. Sababiin kana jedhuuf har'a qofaa asitti wal arginee manatti gallee akka irraanfannu barbaanne. Consistency ta'uu qabna Oromoo. Kun ayyaana waggaa mini guyyaa tokko torbanitti yookiin ji'a ja'aatti as baanee jinee galuu hin qabnu. Consistency ta'uu qabna, yeroo hundumaa itti fufuu qabna. Yeroon hin jiru beeka garuu maqaa isaanii akkasin laphee keessanitti fiil gootanii barbaada. Dhaggeeffadhaa. Yeroo inni waamu yeroo inni maqaa waamu jalaa qabnee ariitiidhaan gumaan kee ni ba'a jedhu. Gumaan keessan ni ba'a. Gumaan keessan ni ba'a. Gumaan keessan ni ba'a. Gumaan keessan ni ba'a jedhu. Diinni haa dhaga'u. Jaarsoo Faantaa umurii Geetaachoo Dhugumaa Gumaan keessan ni ba'a. Lalisee Jaarsoo Gumaan keessan ni ba'a. Tasfaayee Geetaachoo Gumaan keessan ni ba'a. Galiiloo Baabuu Gumaan keessan ni ba'a. Tasfaayee Immiruu Gumaan keessan ni ba'a. Baqqalaa Gammachuu Gumaan keessan ni ba'a. Waaqjiraa Ayyaanaa Gumaan keessan ni ba'a. Fufaa Hundee Gumaan keessan ni ba'a. Dhufanii Boggaalee Gumaan keessan ni ba'a. Gammadaa Abdii Gumaan keessan ni ba'a. Tamasgeen Abdii Gumaan keessan ni ba'a. namoonni amma waamaa jiru horroo guduruutti kan ajjeefamanidha. Ittuman fufa listiin isaanii dhaabbatu. I want you all to feel it. Abraham Yusuf Gumaan keessan ni ba'a. Hordofaa Hundee Gumaan keessan ni ba'a. Dassaalee Alamuu Gumaan keessan ni ba'a. Tamee Bongee Gumaan keessan ni ba'a. Simaa Baachii Gumaan keessan ni ba'a. Ayyaanaa Abdii Gumaan keessan ni ba'a. Zalaalam Tamasgeen Gumaan keessan ni ba'a. Malkaamuu Baabusii Gumaan keessan ni ba'a. Tasfaayee Gachar Gumaan keessan ni ba'a. Obsii Tasfaayee Gumaan keessan ni ba'a. Bayyanaa Gichillee Gumaan keessan ni ba'a. Obsii Amantee Gumaan keessan ni ba'a. Amsaaluu Goobanaa Gumaan keessan ni ba'a. Darajjee Tafarii Gumaan keessan ni ba'a. Margaa Abdiisaa Gumaan keessan ni ba'a. Tamasgeen Dassaaloo Gumaan keessan ni ba'a. Badhaasaa Tamasgeen Gumaan keessan ni ba'a. Wayyeessaa Abdii Gumaan keessan ni ba'a. Dassaaloo Margaa Gumaan keessan ni ba'a. Garramuu Dassuu Gumaan keessan ni ba'a. Dastaa Animoo Gumaan keessan ni ba'a. Birtuu Jibaat Gumaan keessan ni ba'a. Abdii Xilaahun Gumaan keessan ni ba'a. Magarsaa Abdii Gumaan keessan ni ba'a. Abdiisaa Teessoo Gumaan keessan ni ba'a. waa tokko akkasin bartanii barbaada. Yeroon gatiin jirree umurii isaanii waamaan jiru garuu hundi kun dargaggoodha. Umurii waggaa 20 keessadha. Dhugaa Rabbiiti waggaa 20 keessa nu waamu kun. Bayyanaa Gammadaa Gumaan keessan ni ba'a. Dassaaloo Jibaat Gumaan keessan ni ba'a. Asaffaa Buggee Gumaan keessan ni ba'a. Shifarraa Goboot Gumaan keessan ni ba'a. Abaataa Bayyanaa Gumaan keessan ni ba'a. Bayyanaa Gumaan keessan ni ba'a. Indaashaa Geetaanee Gumaan keessan ni ba'a. Daani'el Waaqjiraa Gumaan keessan ni ba'a. Goboshoo Admaasuu Gumaan keessan ni ba'a. Animoo Shifarraa Gumaan keessan ni ba'a. ammaa fi kanumaa kanaaf immoo boleessi koo amantiin itti fufa. Itti deebinaa amma immoo obboleettii keenya Amaanee Badhaasoon iddoo kanatti hafeera. Mee warri Amaanee beektan? Amaaneen Kaangireesii Ameerikaatii fi bara kana dorgomtee yoo milkaa'uu baatte illee intala jabduu intala Oromoo kan inni wajjin hojjetaa turredha. Har'a immoo ofii isheetiin hiriira kanarraa hin hafu dhufee saba kana wajjin waan argee itti dubbachuu jajjabeessuun irra jira jettee dhufte mee hamilee kennaaf yaal tokko. Good afternoon, family. Good afternoon. I wish we were gathered here on a different occasion, but today we are here because we are heartbroken and out of patience, and to be very honest with you, pissed off as hell. But I am glad we are here together, standing side by side on behalf of our brothers and sisters in Oromoo, experiencing a pain none of us can ever fathom. Thank you to the organizers who organized this peaceful march for justice, especially the Walaga Elders Council for working tirelessly to get us all here today.
start by expressing my sincerest condolences for the lives lost in this senseless and appalling act of terror against innocent civilians who, just as much as the rest of us, deserve safety, peace, and security. My heart breaks for their loved ones and the community that will live mourning their loss. As an American born in Oromia and a beneficiary of my ancestors' lifelong sacrifice, I need you to know that this is personal. This pain is personal. This pain hits home. This pain is mine as much as it is for many of you who I know have lost loved ones to the senseless war in Oromia. So I stand with you today, not only as an act of solidarity, but because I acknowledge that this is an assault on all of us. That's right. Yes. And today, I'll be honest with you, my heart is heavy, and it has been for a very long time. A brutal war has made thousands of families heartbroken. The once upon a time dream for peace, security, and democracy is shattered. And I am hurt because just like I did as a little girl to have safety, so did Mennesota and her brother Eyob. So did many others whose names I wish I knew, whose stories I wish I knew. Just as our dreams are alive, so should have been their dreams. Yeah. But instead, their dreams were shattered by a senseless act of state violence and terror. That's right. Yeah. That's right. And the only difference between my story and these young ones whose lives were cut short is that chance allowed me to escape terror as a child. That's right. This is a tragedy, and this is a tragedy I hope would change. This is a fate I hope would change after decades, over a century of state violence against Oromos in Ethiopia. But here we are, and I am glad you showed up for the many other Fenets and Eyob, the many mothers who have to bury their children, and the many other families who have to live without their loved ones. I want you to know this is not acceptable. It is wrong. And so today I join you all in condemning the Ethiopian government's ongoing drone strikes in Wallagga and other regions causing mass civilian casualties. And I call on the Ethiopian government to stop engaging in act of state terrorism and authorizing massacre of civilians in Oromia. Yep. Yep. And I want you to know one thing, if I haven't made it clear before, that I stand with you. I stand with the innocent lives lost in Wallagga across all areas in Oromia, Ethiopia. And I stand with all those who seek safety, freedom, and democracy. And I won't back down from standing side by side to fight for the world we all deserve. Right. And to my Oromo American community and the families who have lost loved ones to this brutal war, I want you to know that I stand by your side. I will always stand by your side. And I need you to know that this pain is as much mine as it is yours. And so thank you for being here. Together we will heal and fight back against forces who want to rob us of our collective humanity and right to safety and peace. Thank you for everyone who finally showed up. And I want you to know that this won't be the last. We will be united and we will fight back against these atrocities. I love you all. Thank you so much. Thank you. That's right. Baay'ee galatoomi amaanee mee ammas hamilee harka naa kennaa fi maaloo baay'ee galatoomi. Akkuma kana daqiiqaa lama immoo dargaggeessi ammasii iddoo kana jiru jira. Maqaan isaa Taayiger Warquu jedhama. Namoonni beektan Taayigerii namoonni beektan. Taayiger gadda kana City Council Wardii Jaaffaadhaa fi dorgomuudhaaf gadda labsee jira. Innis ilma Oromoo garuu biyya kanatti dhalatee guddate, dargaggeessa biyya kanatti dhalatee guddate. Innis akkasitti utoo nu hin beekini ofii isaatiin dhufee mul'ate. Isaaf daqiiqaa lama kennaa mee hamilee naa kennaa fi ilma Oromoo kanaaf. Year two. Year two. Jirra. Thank you. My name is Tiger Warku. I'm running for city council in Minneapolis. I want to just start off by saying that
I'm gathered with all of you on the steps of the Capitol not because I want to be here, but out of necessity. When the Ethiopian government continues to carry out atrocities against our people, the Oromo people, then who else is going to speak out on these issues if it isn't us? Let me just start off by thanking the Wolaga Elders Council for putting this together. Although this isn't a Wolaga issue, this is an Oromo issue. This is an Oromo issue. This is a human rights issue. And so I appreciate you guys for doing this. I've been getting news about the atrocities and I've been following it very closely. Sorry, my lips are frozen. That's good. It's good to be out here. But the point is, when students, farmers, and innocent civilians are targeted, not only by drone strikes, but by the government in general, then that's not only an act of war, that is the beginning of acts of genocide. And we need to stop this in its early stages before it continues to go on this way. Let me say that the Oromo community here in Minnesota has been coming out for decades to protest the atrocities in Ethiopia. What we're seeing now is the methods of war.